هاي كم جرتني جالتهم توتف كبجم توت هردفتو تشانالي كوتي نجا كيساني فيا كيساني أنا كوتي جالت واقعيو سينيس بجانا جاتا تنا كم جرتو فيا كيساني أرس فيديو هارد أنجرا كيسان في دراك جالتني سابدينك أوا وانتي عرنا في ديتشو دا كومنتي تكون أركي نسمع الجدا يرو دربي لايفي سيني تنتوري لايفي سيني رتي مالان جري maalan jedhee hojjedhe mana anture mana ijaaramaa jiru tokko keessa na mana ijaarsisan jira naamen jedhee hojjedhe ture na baay'ee keessaniin immoo akkuma beektan yeroo baay'ee jechuudha koottaa gara biyya keessaniitti galaa naamen asiniin jechaatan jira akkasitti na video aariidhaan illee miti garuu kolfaani ofii keetii mana ijaarrattaa namaan biyyatti galaa jettaa naamen naan jette shamarreen takka jechuudha sababbiin ani biyyatti galaa siniin jedhuuf fakkeenyaaf intala tokkotu jira sirrumatti kan ani beeku jechuudha umuriin ishee gara waggaa 40 hin ta'a na erga urumtee immoo waggaa tokko akkasin ta'a reefu kana jechuudha waggaa tokkitti kana keessatti jechuudha intinii ta'uu hin dandeenye da'uu hin dandeenye yeroo hundumaa yeroo garaatti hafe yeroo ulfaa'uu jalqabdu xiqqoo ture jalaa bada jechuudha ammas yeroo sadii akkas jechuudha ulfisheen garaatti isheetti ulfoofte jala tabalaashee jira yookaan immoo irraa ba'ee jechuudha sababni irraa ba'uuf immoo sababa ishiin osoo hin dahin osoo tokkollee deechee fakkeenyaaf tokko deechee qabaattee jechuudha sana booda waggaa 40 booda deecheti omaan taatu jechuudha daawuu ni dandeessi normaalidha garuu osoo namni fakkeenyaaf jechuudha warri hin heerumin isin keessa warri hin heerumin akka kootti warri hin heerumin warri osoo hin heerumin jirtan jechuudha waggaan keessan sirriitti beekuudha kan qabdan maalidha osoo isin hin beekin umuriin keessan deeme osoo ulfaayin waggaa 40 ogeessan osoo maandayin baay'een keessan garuu kan daa'ima qabdanis jira biyya arabaa kan jirtan garuu osoo hin dayin waggaa 40 eegdanii waggaa 40 booddee nan ulfaa daa'ima argadha bargat daa'ima kan namaaf kennu rabbi sanirrattis garuu nu immoo wanta nurraa eegamu hunduma godhuu qabna fakkeenyaaf yeroodhaan akkuma nama siniin jechaa jiru jechuudha yeroodhaan gara biyya keessaniitti galaa yeroodhaan daa siniin jedhaa jira miti kana nurraa kan eegamu malee nama biraatirraa miti umurii kiyya fixe umurii dargaggummaa kiyya fixee ka'ee sana booda nan heeruma yoon jedhe heerumni kiyya daa'ima argachuu dhiisuu hin danda'anna qabeenya qabdi mucattiin mana lama qabdi tokko irraa jechuudha konkolaataa qabdi biyya arabaa turte bara dheeraadhaaf gara waggaa 20 minamina turteerti qarshii baay'ee qabdi lafa qabdi waan baay'ee qabdi garuu qabeenyi waa hundumarra caalu qabeenya uumamaati sinittan sammuu saran kanaaf immoo daa'imti sin ofii keessanii mitikki keessan jechuudha iddoo buufattan wanta salphaa isinitti fakkaate dhugaa siniin jedhan yeroo hundumaayyuu yoomiyyuu qabeenya kamiyyuu kan hin madaalle kennaa waaqayyootiin kan isinii kennamu daa'ima yoomiyyuu namni isinii madaalu hin jiru firri keessa isiniif hin madaalu daa'ima keessan maatiin keessa isiniif hin madaalu daa'ima keessan kanaafu yeroo hundumaayyuu of eeggachuu qabdan jechuudha maalidha wanti nani jechaa jiru mana ijaaruudhaaf lafa bituudhaaf umurii keenya qarxaf goone biyya arabaatti fixuu hin qabnu biyya keenyatti galleetoo jireenya mataa keenya jiraachuu okay dhugaan siniin jedha maybe sin keessa koonaan argita waan ta'eef gammaduu dhiisuu kiyyanna amman gammachuu nani qabu ergan biyyatti galeeti gammachuu nani qabu hubachuu dhiisuu dandeessan ani garuu gammachuu irra caaluun qaba sababni isaatis immoo jechuudha sinittan hima yeroo hundumaa sababni isaatis ani biyyatti galee hin jira Itoophiyaa keessa hin jira amma wannan barbaadu godhuu nan danda'a mana madaamititti maal gochuudha dandeessa natti maame heerumuu dandeessanii biyya keessan irratti bakka barbaadan deemuu dandeessanii of gammachiisuu ni dandeessanii homaa tokko hin dandeessan homaa gochuu hin dandeessan kanaafuu yeroo hundumaa wanti nan isiniin jechuu barbaadu of gammachiisuu qabdanii Inna akkuma isiniin jedhe maalidha wanti nan isiniin jechuu barbaadu yoomiyyuu taanan jechuudha dhifamanaaf godha nama gibbiitii turuu dhufe isaan innan ol seenaa jechaan jira jechuudha anna
madaamii keessan biratti wanti si fayyadamtan hin jiru. Mana madaamii keessatti bakka barbaadan deemuu dandeessan. Heerumuu dandeessan. Inna baay'een keessan baay'umti keessan amma yeroo kanatti jechuudha nuroo jireenyi waddaduu isaatiitti yookiin immoo mi'aawaa ta'uu isaatiitti yaaddaniituma bakka nuu biyyatti yoo galle maal gochuu dandeenya namna jettaniitoo kan teessan jirtan jechuun waan tokko isinitti himuu barbaadan. Yeroo isin dhuftanitti waan qannasu isinitti fakkaata? Waan qannasu isinitti fakkaatame fakkeenyaaf wanti birrii 500 yeroo ni Dubaay deemu jechuudha. Wanti birrii 500 amma 200 200 kuma gadi argata yoomiyyuu. San jechuun maal jechuudha? Gimmaasha ol dabalee jechuudha. Akkasuma immoo qarshiin isin har'a mana madaamii keessatti hojjechaa jirtan kun boruuf bu'aa isiniin qabu jechuun isinitti himuu barbaada. Bu'aa isiniif hin qabu, bu'aa isiniif hin qabu, homaayyuu isiniif fayyadu wanti isin hojjechaa jirtan akkasumas immoo mana madaamisitti wanti hojjechaa jirtan. Akkamitti waddadiinsa jireenyaa ilaaltaniitu biyya ormaatitti hafuudhaaf ilaaltanii maal jechuudha? Akkamitti itti baruuf yeroo dhuftan? Maalumtanii hojjechuu akka qabdan ofii keessanii sammuu keessanii amansiisaa koottaa malee akkamitti yeroo hundumaa okay achitti madaamitu bitaa nyaata mana keessatti godhamu waa hundumaa ishii waciin qabdan gabii malee okay ni gaariidha. Garuu maalidha? Ofuutti uumuu kan qabdu jechuudha. Itti bartee jiraachuudhaaf wanta sitti dhufu hundumaa mo'attee darbuudhaaf malee kan yaaddu. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ani jireenya amma jiraachaa jiru kana hin jiraadhe dheetii miti sanii ol wannan jiraadhu sanii ol wannan natti tolu natti fakkaateera gizeen biyya arabaatti dhufu. Garuu immoo akka baranni saniit akka baraatitti bulanii an jedhamu sunis asitti ni fayyada maaliif yeroo baay'ee wanti baay'een akkasiin yaaddan siniif ta'uu dhiisuu danda'a. So normaalidha baruudha kan qabdan of amansiisuu baruu no nan jiraadha. Maatiin keenya guys akkamitti yaaddu? Maatiin keenya baadiyyaa keessatti akkamitti jiraachaa jira? Maal taatan? Isaanuu jiraachaa jira. Sidhiisiti kan qarshii qabu. Sidhiisiti kan hojjetee beeku. Kanaafuu yeroo hundumaayyuu ofitti maadha. Amma yoomitti mana madaamii keessatti oduma teechanu barri sinirra darbeetoo barri heeruma keessanii darbeetoo yeroon itti fuutanii heerumtan darbeetoo hafta manatti dhugaa isiniin jedha rabbiifu keessattuu warri shamarranii kan biyya arabaattis baay'inaan jiru isin waan ta'eef ani har'a isinitti himuun barbaada. Maalidha? Biyya keessanitti galaa, biyya keessanitti irratti hojjedhaa, biyya keessanitti irratti isiniif darba. Dhugaa isiniin jedhan akkaataa fakkeenyaaf waan tokko isinitti ani biyya arabaa yeroo jiru ganama amma galgalaatti nan hojjedha. Ergan biyya kanatti dhufeeti hojii dhaayyuu numman akkuma na argaa jirtan jechuudha. Dadhabbii kooti kun dadhabbii madaamiiti yaa odoon ta'e dadhabbii nama biraa odoon ta'e dadhabbii biyya dadhabbii mootummaa osoo hin ta'in jechuudha. Dadhabbii sammuu koo dadhabbii harka koo dadhabbii namataa kootiitii isiniin jechaa jiran. Namni tokko maatii isaati irratti sababata. Namni tokko mootummaa irratti no hojii hojjedhu mee hojjedhu nama sirraa bitu dhabi waan tokko hojjechuu waan tokko baruu waan tokko beeku waan tokko cimtanii hojjechuudha kan qabdan. Biyya ormaa keessatti bara meeqa jiraattu? Bara kuma meeqa jiraattu natti maame? Mee Itoophiyaatti yeroo galtan immoo bara meeqa jiraattan? Inna mootummaan qarshii waan ani biyya arabaatti dhufe qarshii na kaffalaa mootummaan maal na godhuu danda'a? Homa narraa eegama of jijjiiruun narraa eegama hojjechuun narraa eegama hojjechuun qaba. Saasatti bakka kanuma jechuudha. Maayida yeroo hunduma nama irratti sababa an dadhabbii namataa kiyyaati irratti na sababadha. Uma irratti sababachuun barbaadu sababni isaatis dadhabbii koo waan ta'eef jechuudha. Inna akkasiin jechuun barbaada. Namni kamiyyuu taanaan jabaatee hojjechuu qaba. Akkuma isiniin jedhe maalidha? Mata dureen ani ittiin dhufe har'a baay'een keessan mana ijaaruudhaaf baay'een keessan konkolaataa bituudhaaf baay'een keessan waan adda addaa gochuudhaaf biyya arabaatti deebitanii gizee 5 gizee 4 gizee 3 kan deebisantu jira. Konkolaataa sin gammachiisu manni sin gammachiisu omtu sin gammachiisu kan si gammachiisu jireenya ati humte dhugaa sin jedha qarshiin nu kan si gammachiisu biyya keessatti qarshiin biyya arabaatti argattu qarshiin biyya keessatti hojjetteetu qarshiin itti argattu qarshii xiqqaa miti qarshii guddaadha jaalachuu dandeessan biyya keessanitti dhuftanii ta'u yeroo hojjettan. Kanaafuu jabaadhaa hojjechaa siniin jechuu barbaada. Biyya keessanitti galuudhaaf yaala cal'istaniituma biyya ormaa teessanii ta'u yeroo keessaniif fixnaa yeroo ndayisaa keessan akka hin darbine of eeggachuu qabdanii akkuma siniin jedhe mudannoon duratti intalatti mudate baay'ee kan nama gaddisiisudha waan ta'eef mudannoon akkasii mudanne gochuu qabdanii galatoomaa sinan jaalladhaa sinan kabajaa viidiyoo itti aanu nama wal arginu. Bye bye.